Paarlaamaan Somaaliyaa eeyyama Somaalilaandiin akka Itoophiyaan buufata doonii Barbaraa fi Bosaasotti ijaarachuuf eeyyamtee fi jalaa kuffiseera. Dhaabbanni daldala addunyaa Dubai maandheffate kan DP World jedhamuu fi kan daldala bishaan irraatii fi daldala lafa irraatti hirmaachuun beekamu buufata guddaa biyya Somaalilaanditti ijaarachuuf hojii akka jalqabe toorri intarneetii africanews.com jedhamu gabaaseera. Dhaabbanni daldala guddichi DP World jedhamu kun Somaalilaandii iddoo buufata doonii Barbaraa fi Basaasoo jedhamutti buufata doonii guddicha bifa ammayyawaatiin ijaaruu fi gaafa bitootessa tokko bara 2018tti Somaalilaandii walii galtee mallatteessaneerani. Akka karoora ijaarsa buufata doonii Barbaraa fi Basaasotti ijaaramu kanatti Itoophiyaan ijaarsa haaraa kana keessa qooda dhibbeentaa 19 yookiin dhibba keessa harka 19 akka qabaattu gabaafameera. Waliigaltee dhaabbanni daldalaa DP World jedhamu biyya Somaalilaandii waliigaltee mallatteesse kana Paarlaamaan Somaaliyaa sagalee 170 keessa sagalee 168 kuffiseera. Yoo akkuma paarlaamaa yookiin manni maree uummataa kuffise kanatti manni maree uummataa guddichi yookiin manni maree seera baastotaa kuffise ta'e akka seeraatti bahee ni raggaasifamallee jedhameera. Somaalilaandiin bara 1991 irraa kaastee Somaaliyaa irraa cittee waggoota 26 akka biyya ofii dandeetteetti jiraattullee Somaaliyaa fi mootummoonni gamtooman beekamtii waan dhooggatanii fi galmee biyyoota addunyaa keessa seentee hin jirtu. Biyyi Somaalilaandiituun galmee biyyoota addunyaa keessa seentee beekamuu dhaabattullee akka biyyoota ofii danda'anitti maallaqa mataa isiitii fi loltoota biyyaa kan qabdu akka ta'e kan waakkatamuu miti.